Kuni jala bultii hora arsadee magaalaa Bishooftuutti yeroo ammaa uummanni Oromoo walitti qabamee kabajaa jirudha. Mukti Tiyuub yaboo Oromiyaa Entertainment wajjin ta'uudhaan kan qopheessaa jirudha. Hundi keessanuyyuu akka hordoftan isiniin jenna kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota Mukti Tiyuub fi yaboo Oromiyaa Entertainment kun sagantaa jala bultii ayyaana irreechaa hora arsadee magaalaa Bishooftuutti yeroo ammaa taasifamaa jirudha. Ya daawwattoota keenya kuni kan hordofaa jirtan jala bultii ayyaana hora arsadee magaalaa Bishooftuutti kabajamaa jiru jala bultii isaa haala amma argaa jirtaniif egaa jirtan kanaan uummanni Oromoo bakka tokkotti walitti qabamee miidhagsaa jira. Kabajamoo hordoftoota fi daawwattoota Mukti Tiyuub fi yaboo Oromiyaa Entertainment sa'aatii gara galgala waan ta'eef dukkanaa'uu danda'a, qulqullinaan isin mul'achuu danda'a. Garuu homaa gochuun danda'amu uummanni dhiichisaa jira. Maqaa Oromoo fi Oromiyaa jedhu sirriitti ol ka'ee lallabamaa jira, ittiin dhaadatamaa jira. Jala bultii irreecha hora arsadee 2021
Aku